Nagaatti dha Finfinne. Bas. Shama akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtan tisnaa dhaqqabu jecha ani ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina ani ilma lagaa miti lagumaan na waamina ani ilma dhaabaa miti dhaabumaan na waamina ani ilma oromooti dhiigi kooyyuu hin himaa. egaan hedduu nama gaddisiisaa guyyaa har'aa weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa akkasumas immoo weellisaa angafaa weellisaa qofarra darbeetu qabsaa oromoo akka nuti har'a afaan kana dubbannee jechuudha mirga keenyaaf falmannu kan godhan keessaa isa tokkodha jechuudha. Oromiyaan biyya keenya Finfinneen nuura keenya Oromiyaan biyya keenya Finfinneen nuura keenya Sabaan hojjettee warattiin diina keenya of keessaa baasaa maaliif kan jennee teenya. Dubbii keenya irratti bara kana keessatti weellistoota angafaa Oromoon qabdu gara nama 3 nama 4 waan akka kanaati kan nuti dhabne weellisaa Alii Birraa akkasumas ammoo weellisaa Nuhoo Goobanaas illee baruma kana keessa kan nuti wal duraaf duubaan dhabnee jenne jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa har'as immoo jechuudha weellisaa angafaa Zarihuun Wadaajoo erga dhukkuba cimaa dhukkubsataniin booda ummanni Oromoo fi akkasumas ammoo dhaabbanni bishaan Gooldanii qarshii isaan itti mana yaalaa biyya Hindi deemanii yaalamanu tola ooltummaa yookaan gargaareeni osoo yaalamaa jiranu ummanni Oromoof bishaan abbaan qabeenyaa Gooldan osoo inni yaalii irra biyya Hindiitiif jiranu dhukkubni itti hammaatte har'a gara biyya Akiraa biyya dhumne biyya as deebi'uun hin jirre bara eebila bara 2023 eebila 12 kan addunyaa kanarraa du'aan boqotan jechuudha. Egaan dubbii keenya irratti weellisaa Zarihuun Wadaajoo seenaa isaa baay'ee cimaadha. Uummanni Oromoo nuti kan nuti beeknu namni gaafa ni boqote qofa dhabdan bakki nama sanaa kan nutti mul'atuu fi kan boonyuu fi akkasumas ammoo seenaa nama kanaa kan beeksisnu jechuudha. Otoo nu lubbuudhaan jirutti sila bira dhaabbannee seenaa nama kanaafaa barreessinee sila kitaabaan kaa'uu danda'uudha qabna. Weellisaa Zarihuun Wadaajoo gidiraa hedduu keessatti bara Mallasaafaa bara Dargiifaa baay'ee nama giddifamaa turee fi nama sirbaan ummata Oromoo onnee kakaasee qabsoo keessatti nama naqe keessaa isa tokkodha. Namoota kibur zabanyaa keessatti ramadamanii yeroo bara Dargii sana keessatti afaan Oromoo namni weellisu dhabamee jennaa yeroo jalqabaatiif kan afaan Oromootiin achi keessatti qacaramee weellisaa ture isadha jechuudha. Zarihuun Wadaajoo sirboottan aadaa Oromoo hunda baaseeti jira keessatti geerarsi inni waltajjii irratti geeraru ammoo akka hawaasni onnatee qabsootti ka'u godheeti jira. Africa, Oromo ya sabako, barana biliso ka jawadi ya koda ko. Atibige asiku akana ma wallale. Atibige asiku akana ma wallale. Kayo ko kukunti kumila kona takale, mila kona takale. Garana imbupi sakarasi imbupi sakilesi maladesa. Garana imbupi sakarasi imbupi sakilesi maladesa. Jabatu ya Oromo milana wadaki.
Egaan Zariu Wadaajo seenaasaa xiqqoosi akka kanatti isiniif ibsinaa. Obbo Zariu artist Zariu Wadaajo abbaa isaa Wadaajo Goobanaa fi haadha isaa Zawdituu Makoo irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti bara 1949 dhalate jedha. Weellisaa Zariu Wadaajo maatii isaaf ilma dhiiraa tokkicha, ijoollummaa isaa Naqamtee, Haaruu, Shawaa, Mandii fi Gimbiitti dabarse jechuudha. Ijoollummaa isaa biyya kana keessatti dabarse. Booda Mandii Naqamteetti deebi'uun hojiilee aartii eegalee waltajjii bulchaan godina Nugusee Faantaa irra jirurratti sirna qabsoo sirbee hidhaa ji'a 8 adabamee jedha. Egaa qabsoon isaa asirratti jalqabe kan Zariu Wadaajo bara 1968 ABO'n garee aadaa jalatti baandii aadaa Oromoo jedhamu dhokkaan hundeesse ture jedha. Baandii kana keessatti weellistoonni hedduun walitti dhufee isaan keessaa Zariu Wadaajo Ittaanaa Tolosaa, Ilfinesh Qannoo, Amantee Dojaa, Abbiitoo Kabbadaa, Salamoon Dannaqaa fi kanneen biroo hedduudha jedha. Bara 1968 galma tiyaatira biyyaalessaatti agarsiisni aadaa Oromoo yeroo jalqabaatiif mootummaadhaan hayyamamee jedha. Bara 1990 yeroo ABO'n Finfinnee seenuun waajjira Gullallee qubate Zariu Wadaajoo fi weellistoota biroof carraa aara galfii guddaa akka turedha jedha. Carraa aara galfii guddaa uumeefii jira jechuudha. Qaxqaxootti qabamee achirraa Shinootti Hoolota daraaraan bifa haaraadhaan mootummaa Aduu'iin jalqabe. Booda Nadhii Gammadaa fuudhee gara bosonaatti erge. Yeroon humni Gullallee ture waraana badhaadhaa Dilgaasaatti makamee lolaa ture jedha. Zariu Wadaajoo lolaala deemee lola keessa jechuun bosona keessatti Nadhii Gammadaa gara bosonaatti erganii achi keessatti lolaa turan jechuudha. Achittis qaxqaxootti qabame. Qaxqaxoo bakka jedhamtu jirti jechuudha. Achirraa Shinootti, Hoolotaa, Amboo, Dhidheessaatti daddabarsanii hidhan. Bakka hedduutti hidhame jechuudha. Dhidheessaa ji'a 6 turee bahe. Boodarraa muummee ministeera duraanii obbo Mallas masaraa mootummaatti waamsisanii sossobuu yaalanis ni didee jedha. Dhumarratti obbo Mallas namni kun nama faayidaa osoo hin taane nama kaayyooti dhiisaa jedheenii jedhama. Akka inni qabsoo keessaa ba'uu fi baay'ee kakkadhataa turanii akka inni lola keessaa ba'uu akka inni calliseetuma sirbuu godhaa ture jechuudha. Faayidaawwan adda addaatiin garuu Zariu Wadaajoo hin dide. Sana booda Mallasii namni kun nama qarshiidhaaf jiraatu miti, nama kaayyoo qabu waan ta'eef nama kana dhiisaa jedhee jedhama jechuudha. Waggootan 45 hojii aartiitiin qabsaa'e keessatti sirboota waltajjiilee irratti sirbeen alatti sirboota 95 sirbuun ummata biraan gahuun ni himamaa jedha. Kana malees aadde olaantuu waliin bultii jaarrachuun abbaa ilmaanii ture. Yeroo dhihoo asii miidhaa mana hidhaatti irra ga'een dhibamee biyya Hindiitti yaalamaa utuu jiru guyyaa har'aa boqate. Guyyaa inni boqate eebila 22 bara 2023 jechuudha. Egaan gara seenaa isaatti haa deebinu. Zariu Wadaajoo waltajjii irratti gaafa ba'ee jedhu lugnillee ni jagnooma jechuudha. Sirboottan miira namaa keessa gaggalanii akka namni of ta'uu fi oromummaa isaatiif cichee qabsaa'u nama godhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Dararaa hedduun isa irratti dhaqqabeetti jira. Dararaa sana keessa mana hidhaa keessatti tumaan reebichi adda addaa osoo isa hin dhaabin har'a afaan Oromoo kana nuti afaan qabna jennee ittiin dubbanne ansaboonaadha jennee ittiin dubbannu kana jarri immoo bara dukkanaa bara mootummaan akka barbaade nama godhu sana keessatti oromummaa isaaniitiif dhaabbatan jechuudha. Nuti hadha otoo beeknu dararaa meeqa osoo jara kanaan duraarra dhaqqabee jedhu
jararra dhaqqabe akka dhageenyu nuti garuu har'a kaballaa tokkoon jechuudha waan qabnu hundasaa garaatti illee iccitii baadhachuu hin dandeenyu oromummaa kan keenya irratti cimaa ta'uutii mitiiti. Kanaafuu weellisaan Zarihuun Wadaajoo oolmaa inni oromoodhaaf oole waan laajjoo miti jechuudha. Waa'ee laajjoo miti. Weellisaa hangafaa keessaa nama jaalladhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Weelluu nuti weelluu isaa kana dura reediyoo keessaa dhaggeeffanna turre. Weelluu isaatiin onneen keenya akka nu oromummaan maali kan jedhu weellistootarraa oromummaa keenya barre jechuudha. Namni kuni maatii qaba, ilmoo qaba, haadha manaa qaba. Kanaan dura yeroo inni lubbuudhaan jiru keessatti gargaarsi baay'ee godhamaaf hin turre jechuudha. Oolmaa inni oromoodhaa oolee irraa oromoorraa wanti inni argate hin jiru. Yeroo baay'ee oromoon nuti namni tokko namni qabsa'aan tokko gaafa inni miidhame qofittiidha miidhama isaa sanarratti kan nuti ejjinu otoo inni hin miidhaminiin duratti silaa otoo bira dhaabbanna ta'eeti ittiin gaabbinu jechuudha. Kanaafuu wallahi kisaaraa gurguddaa isaan duratti dhaqqabaa jira. Dubbiin duuti al tokko hacaaluu dhabne daadhii galaan dhabne warra shiraan ajjeefaman warra qadaadhaan du'an kanneen akka Dr. Alii Birraa Nuhoo Goobanaa akkasumas kunoo ammoos Zarihuun Wadaajoo nama qabna jennee jen Oromoon lubbuudhaan qabdii qabsoo gurguddaa yookaan weellistoonni hangaftoonni jiran jennee yaanne isaan kana Zarihuunis hadha biyya Akiraa godaaneetti jira jechuudha. Anin duune ilmaanan guddisaa. Anin duune ilmaanan guddisaa jechuun inni har'a lubbuudhaan nu keessan jiru hojii inni hojjete garuu yoomuu hanga guyyaa qiyaamaatti hanga Oromoon bilisomtutti aarsaa isaan Oromoo kanaaf kaffalanii bu'uura ta'uu danda'a jechuudha. Nuti yoo eessa jirra bor osoo kaanii har'a addunyaa kanarraa godaanne saba keenya kanaaf yookaan lammii keenya kanaaf maal gumaachine maal barsiisne dhaloota dhufaa jiru kana maal dhaalchisnee darbaa jirra jennee yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee dhaloota dubbii qofitti dhaloota bubbee taaneeti jirra jechuudha. Namoonni har'aa asirraa godaanaa jiran kun seenaawwan gurguddoo hojjetanii asirraa godaanaati jiru. Nutis isaan laallanne bor dhaloonni maqaa keenya kan ittiin kaasu Oromoo kanaaf gumaacha maalii gumaachaa jirra. Alaabaan hadha duuba koo kanarratti argitan kun isaantu dhiigaan as ga'e. Alaabaa kana fannifannee nuti kadhaattiin kadhataa jirra. Alaabaa kana qofa qabannee asif an Oromoodha jechuun Oromoo naman taasisu. Dhiifama utaaloon naqabee jira waan ta'eef alaabaa fannifannee an Oromoodha jechuun Oromoo naman taasisu. Oromoon gochatti amanti. Gabrummaan akka inni hiddaan buqqaane abashoonni waggaa 160 ol irratti hojjetanii har'as illee sirna sanaan bulaati jira. Dhaloonni garuu wal qoodee kaleessa isuma nu waraanaa ture wajjiniin dhaabbate as deebi'ee Oromootti duulaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon of yaadachuu qabnaa. Weellisaa keenya hangafaa fi kabajamaa Zarihuun Wadaajoo rabbiin fuula gammachuudhaan isa haa simatu isiniin jenna. Egaa eebila 22 barrii 2023 bara weellisaa kabajamaaf jaallatamaa Zarihuun Wadaajoo addunyaa kanarraa yookaan of biraa itti dhabnedha jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa, garaa nama nyaata. Sirboottan adda addaa inni sirbee oolmaa inni Oromoodhaaf oolee fi Oromiyaadhaaf oole yoomuyyuu ati nu keessa jirta atiin duutu nu keessa jirta hojiin ati hojjette yoomuyyuu akka nuti si yaadannu godha waan ta'eef lubbuun kee haaraa galfattu rabbiin caffee jannataatiin si haa simatu siin jennaa. Egaan daawwattoota keenya akkasumas Oromoon jaallattoonni Zarihuun Wadaajoo uummanni Oromoo sabrii isiniif haa kennu akkasumas maatiin illee sabrii isiniif haa kennu. Fuulduratti immoo weellisaa kanaaf maal gochuu qabna maqaa isaatiin faawundeeshiniin gurguddaan dhaabbachuu danda'udha qaba. Maaliif jennaan oolmaa xiqqoo miti kan inni Oromoodhaa oolee maatii isaa kana bira dhaabbachuu danda'uu qabna. Inni har'a godaaneera jennee hojii inni hojjete kana sababeeffachuudhaan nutis immoo ilmaan isaa yoo inni illee galata oolmaa weenurraa barbaade dhabellee ilmaan isaa akka itti argatanu haati warraa isaa akka itti gammaddu. Maaliif faamilii hedduu qaba waan ta'eef faamiliin isaatuyyuu nama kanaan gumaachuu isaaniitiif galata guddaa qabu. Egaan daawwattoota keenya sagantaan koo har'aa kanumaan dhaabbata. Nagaatti.